بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا خنيا خنفقو في دي هوجرتن بكا جرتنيتي يا ربي سبحانه وتعالى أنا جيسن هقولو جتشانا أكما بيتنيتيغا الرقا موتومان إتوبيا هنجرو نبيتني سنندنو غري سياساتي جرامالي أكما كافاو آباو أكسمتي داب جارميا في دابدوتا سياسات دادا موتومان هنجرو أما ونينا في دي إن شاء الله أمتا خينيتي أبدي هرو منام بريدة تقو إسيني في موفين دفع موتومان خن يو ربين فعلي بإذن الله تبارك وتعالى سات إلمي خفون جابون إسا فقو هنجرتو منام بريدة تقو نمني علماء نمني عالما قدان إمامني قدان خليسا نتهمي تقون إسينين قهجيتي ولي قلامي مالي يوجدتن قوبي لا ركيو دا مناما سن مناما أكان نما دين كيسيسو أكان نما تتولو يجو بإذن الله منام نخون لغات هاجيت من أبدي كبا مناما خنا نما علماء نما انكجبني نما خربي سودا تربو ما تبيخا لكن ربي سودا تجنيتما نتي حقا بينوتي أرقا جرّا نما علماتي نما عالمة نما قرتي حواسا خنا خيري خيستي قرتي قودة قدّاك أبو نمنخون منامان أرقيجي بدو قوي قاري ايوه قوبويتني يو كغاري تيسن قوفان مناما خنا سينيما مناما ابدي نمتي هرو مناما حميلي نمتي هرو مناما دبين مناما تاتي تهفتو متي بإذن الله تبارك وتعالى دبين ربي فري يرو gabaabatti waanuma tahuu deemu namni kuni amma durallee manaama tokko argee ture Dr. Abiyyiin akka jeequmsa guddaa keessa seenu namni kun manaaman argee ture manaama san namni sun argee wallahi isinitti hin kijibu namni sun manaama nutti himee torbaan takka booda Abiy hunnoo jeequmsi guddaan sababa isaatiin Itoophiyaa keessatti argame jechuudha. Gaarii gara manaamatti isin dabra. Manaama kana anaa miti arge. Manaama kana wanni isin himuu fedheef dho'isuun barbaanne manaama abdii isinitti horu. Manaamni damee takka tan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wahyiin tun damee hedduu qabdi. Damee takka ربين قبروتن إساتين ربين سبحانه وتعالى واتهوبة كيسوس واتلي تلك إسيسوسي دميتك منامي هون نمني ودوءتي خربي صداتو منامني إسا لغات نمني ربي صداتو خغرتي جيكم سا كجيبا في zulmii fi waan adda addaa keessan jirre manaama akkana arguun nutiif gaarii abdii hawaasni keenya kutannaa malee akka qabsoo isaatti fuufullee nutti horaa jechuudha. Maali manaamni kuni mootonni addunyaa ambaasaaddaroonni addunyaa waliigalaa miti ambaasaaddaroonni addunyaa wafd jennaani ammas akkasumatti warri dippiloomaasiidhaa kan addunyaadhaa jechuudha
hundi isaanii gara Itoophiyaa dhaqanii jee nama imaamaati namni kun nama caalimaati nama rabbii sodaate jennee nuti akkasitti kajeellurraa manaama kana keessatti diploomaasonni ambaasaddaroonni mootonni addunyaadhaa ka keessattuu kan Ameerikaa gara gartee Itoophiyaatti godaananii je paarlaamaa miti paarlaamaa gartee koortii addunyaa ni beekami koortii addunyaa akka waan koortiin addunyaa Itoophiyaa keessatti inumaa gad dhaabbattee dhaggeeffadhu itti isinii da'u irraa isinii reessu manaama akka sheettichi natti himetiin sitti hima dhaggeeffadhu kana mootonni addunyaatii fi warri diploomaasii ambaasaddaroonni Ameerikaa Itoophiyaatti walitti qabamanii je nutis uummanni Oromoo beektoonni hayyoonni dhaabbadhu keessaan qulqulleessaa uummanni Oromoo hayyoonni beektoonni warri dhugaa barbaada gartee falmaa jiru hundinuu Abiy akkanatti isaan cinaa taa'aa je koortii tana keessa Abiy asiin ta'a warri dhugaadhaaf falmaa jiru warri dhugaadhaaf mormaa jirus asiin taa'aa je hawaasni guddaan akkana faallaa isaanii taa'aa je iddoo kanammoo koortii addunyaa gartee warri gaggeessu jechuu mootonni addunyaa ambaasaddaroonni addunyaa warri diploomaasiidha kanneenitu taa'ee jidduu ummataatii fi jidduu garee gartee siyaasaa warra dhugaaf dhaabbate warra gartee hundinuu himannaa isaanii dhiyeessan jechuu himannaa isaanii dhiyeessan Abiy asiin taa'aa je kana namuu himatee yakkamaa akka gartee Abiy ta'e himatee namuu inninis waan inni qabus himatee ragaa waliin Abiy saaxilanii himatan jaan kana guutuun addunyaa mootonni addunyaa diploomaasonni addunyaa ambaasaddaroonni addunyaa guutuun isaanii Abiy irratti firdii godhanii jaan jeequmsaa fi ajjechaa fi hidhaa fi waan rakkoo Itoophiyaa keessatti argamte hundaa'u namni itti gaafatamu namni badii kana gartee balleesse akka isa ta'e murtii achirratti irra dhiyeessan jedhan dhaggeeffadhu gaa kana hay asii bahi akka waan hidhamuu qaba jedhanii hukuma san murtii irratti dabarsanii Abiyyitti jechuudha hay asii bahi hidhamuu qaba jedhanii firdii irra godhan jee koortiin addunyaa sun mahkamaan addunyaa firdii irratti godhan kana maaltu ta'ame beektaa Abiyyi lafa akeetu marifatee jaan achumatti gaggabee achuma callisee jaan jechuudha saaxilame sheetichi yeroo san akkana moggaa gama Abiyyi irra akkana xiqqoo achita anummaanuu je kanummaan anuu hasila Abiyyi hasasuuf achi dhaqe je hogguu isaan namni badii balleesse namni ummata ajjeese namni ummata hidhaan hidhe namni ummata kijibaan fixaa jiru Abiyyiidha hidhamuu qaba irratti murtaa'ee jira jaanii hugga irratti murteessanii Abiyyi achi ka'ee lafa dhee gaggabu je anummaanuu hasilaa isa saaxiluudhaaf ragaa itti bahuuf achi dhufe hugguu inni lafa dhee akkasii gaggabee if wallaalee achiin ruuhiin isaa jiraachuu baatu rabbi habeeku je anummaanuu rifadhe je gartee osuma inni kun yakkamaa ta'u osuma baaxil irra jiraatu osuma akkasitti rabbiin isa xiqqeessu ilma namaati gaahii gaggabuun isaa sun na rifachiise je akkasitti inni riba irra dammaqee je shettichi duba haadha nama gartee nama caalimaa akkumaan isin je nama sheekaa nama imaamaa nama rabbii sodaatu nama iimaana qaba jennee nutilleen ragaa baanuu fi aga rabbi nu beeysetti namni kun amma durallee Abiyyiin rakkoo ummata Oromoo waliin akka qabaachuu deemu rabbi manaamatti garsiisee ture baatii takka hin turre waywaata manaamatti Abiyyi waywaataa ture rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata Oromoo Abiyyiin ummata fixee ummata saamee ummata ajjeesu
يرو مسان باتي تكبود ربي قرسيسي أما سيو ربي فدى بإذن الله تبارك وتعالى منامني خون دقاته هفتا أرقمه هفتا بإذن الله جنة أبدنا منام قرتي نما كشلب بيتي تميتي منام نما قرتي جبا نما قبوتي ميتي منام نما زنبلوتي تميتي منام نما قرآن سا حديث سا حواس سا برسيسو حواسا قديسو نما عالما نما إماما نما ربي صداتو نما اللي هنجيني نمني خون ربي فودي إيجا إني هريبتي سيني منامه نتفدي بإذن الله تبارك وتعالى موتمان الدنيا ربي برت سبحانه وتعالى حقني خيني أرقمي الدنيا تنخيست اللي حقني خيني أكارقمو منامني هنا كدوغاته بإذن الله وصو تري وبسهن فتأتين وصو إف ولا اللي بقنيهن دومينتي ربين حق أمة خيني ربنا هقرسيسو ربين برا دعائي غوناني عبد الباري يا توكو فولا غرامي أكسو مغو تبرتيس غاري إن شاء الله نعم خنافوغا دعوتوتا خينيا ربين حق خينيا نوهاباسو بإذن الله تبارك وتعالى دعائين تيسان لفبؤاهن جرتو لفربؤا جرتي أبديهن خطتنا قرائهم مرتنا قبسون تنيا أفان والالچستي يتني قلبيهن چبسنا بكا جيسي ديهاتي جرتي يرون جيسي جرتي دراتي ديما إفدوبتين ديبئنا dhugaa qabdan ni injifattan obsa qabaadha hagan waan isinin dhaama rabbi subhanahu wa ta'ala nu haa gargaaru silaa mootummaan kana booda garee gartee siyaasaati malee mootummaa ja'amee beekamtii nu biratti hin qabu mootummaan yeroon isaa dhumattee jirti silxaanni isaa gubatee jira kana booda hawaasni if bulchee wal kabajee hayyoota manguddoota abbootii amantii abbootii gadaa ummata keenya wal dhageessanii wal bulchitanii aadaa fi safuu qabnu bifa gartee jaalatamaan akka deemtaniin isin jaa rabbiin manaama kana dhugaan haa godhu yeroo gabaabdutti murtiin gartee abiyyi isaan malu ta haqaa tan dhugaa rabbii firdii isarratti nu haa goosisu haqa keenya rabbi nu haa deebisu mootii rabbii sodaatu ummata keessatti illee badii hin daleene akkasii bakka nu haa buusu nageenyaa jiraadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu